beekamtan isin akkanatti seenaan isin yaadata Oromoo nama meeqa isin agarre dheengadda Baqqalaan Garbaa ani har'arra kaasee polotikaa Itoophiyaa keessaa bahee jira kolagaltummaa gaafadhe Baqqalaan Garbaa jennaan warri bilisiginnaa deeggaru murtii Baqqalaa Garbaa profaayilii irra kaate Baqqalaan lubbuudhaan hin jiran duune Oromoon akkanatti beekamtan isin wallaahi dhugaadha abbaan feete mormi abbaan feete dhiisi ummanni Oromoo lijiyaareet badii dalageef poolisiin Oromiyaa hin jira poolisiin Oromiyaa qabaa seeratti dhiyeessa poolisiin Oromiyaa bakka mucaan kun jiru fuudhaa seeratti dhiyeessa yakka murtee feetellee yoo itti murtaa'u taate poolisii Oromiyaa non warroonni akka godhee Abiyyi Ahmad irratti aarii bahuu dadhabe akkam goonee Shimallisitti aarii bahuu qabna akkam goonee Oromoo ataqqa'uu qabna akkam goonee Oromoo irratti aangoo kenna murteeffachuu qabna jedhee warri murteessu mucaa kana fuudhee akkasitti halkan guutuu rukutaa bule sun dogoggora guddaa lijiyaareetiin balleessaa isaa innis balleessuu isaa ofitti amanee jira badii isaa innis dhiifama gaafatee jira ummanni Oromoo ammumarraa kaasaa sagalee ta'aafi sooshaal miidiyaa kanarratti warri aangoo qabdan aktivistoonni keenya bebbeekamoon warri ummata Oromoo kana bakka buutan mucaan kun dogoggora dalagaveef dhiifama gaafatee jira wanti inni lubbuu isaa dhabuuf takka illee hin jiru kanaafuuyyuu waan biraa yoo dhiqqaate biyaans mana hidhaa seenu jedhame murtaa'e Oromoo waan ta'eef kunuuyyuu beeka gatii inni ilma Oromoo ta'eef ortodoksii ibsa irratti baase dubbii lijiyaareet isin dubbii anaa fi ijoollee miidiyaa qofan seenaa akka joonii maanyaa miidiyaa irratti dhufee fokkoru sanii miti dubbii isaa duuba warra ortodoksii gugurdatuuyyuu jira quba qabaadha mucaa kana yoo jala seentanii ummanni Oromoo warroonni biyya keessa jirtan mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee poolisiin Oromiyaa qaamni mootummaa kana dhiyaatan hundi hordofuu baattan mucaan kun lubbuun jiraachuu hin danda'u sababiin isaa ortodoksiin Itoophiyaa ibsa irra baasee jira lijiyaareet irratti dogoggora inni dalageef dubbiin isaa dubbii joonii maanyaa TikTok irra taa'ee haasa'uu miti humna sanii oli dubbii qaama seeraa ciccimaan deeggarameedha gatii kanaaf jecha nutis ammoo nama seeraa ilmaan Oromoo warra biyya bulchaa jirtaniif waamichi nu isinii goonu kanuma mucaa kana bakka inni jiru fuudhaatiniin poolisii Oromiyaatitti kennaa poolisiin Oromiyaa olaantummaa seeraa jala haa galchu murtee feetan itti murteessaa ji'a barbaaddan adaba suni rakkinna kennaa miti mucaan kun garuu lubbuudhaan jiraachuudhaaf hin taa'u quba qabaadha miidhaa cimatu irratti raawwatame dheengadda Shimallis Abdiisaa boraafatee mucaan kun Shimallis Abdiisaa goota kiyya jegna kiyya jechaa ture mee har'a Shimallis Abdiisaa si baraaraa fi dabarsee si kennaan ilaalla baraaramuudha qaba afaanii yoo taate namni marti miidiyaa kanarra jirtan guyyarraa afaan badaa dubbachaan turre waa meeqa jechaa jirtan waa meeqa arrabsaa baatan guyyatti meeqa waa meeqa laaqaa ooltan amantii meeqa keessa galtanii arrabsaa turtan amantii muslimaa arrabsaa jirtan amantii kaan arrabsaa jirtan namichi mooxaa jedhamu mooxaa qorqorroo namichi jedhamu Ameerikaan kana taa'ee galgala ganama amantii ortodoksii arrabsu galgala ganama ummata Oromoo gaallaa jedhee arrabsu maaliif akkanatti ibsa irra baastanii seeratti hin dhiyeessina yakki yakkuma bar gatii inni mucaan kun Oromoo ta'ee keessattuu ogummaa isaa dhiibbaa isaa jaalala inni Oromoodhaa qabuuf ummata Oromoo kanaaf waan inni hojjetaa jiru san irraa kaka'ee jibbaa isa irraa qabuuf halkan itti seenanii mana isaatitti caccabsanii akka malee rukutame isiniin jedheedha. Koppiliinkii godhaa piliis sagaleen kenna haa dhagaamu. Shimallis Abdiisaa maatimmaa naannoo Oromiyaa yoo taate itti gaafatamaan mucaa kanaa si duuti mucaa kanaa si gaafanna nuti har'a dubbanna nu amantii ortodoksii da'oo godhatanii mucaa kanarratti reebicha gasga'u raawwatame miidiyaan biyyattiin qabdu aktiivistiin jiru hundi miidiyaa kanarra akka waan amantiin kanarra kaleessa tuqame maaliif mooxaa irratti akkanatti gadi baatanii dhiyyineessin mooxaa qaraaniyoo fakkeenya isinii kaayaan mooxaa qaraaniyoo gurbaa jedhamu nuti isin ijoolleen ortodoksii hordoftan nuti isin caalatti amantii keessaniif qabsaayaa turre isin caalatti amantii keessaniif falmachaa turre akka isin afaan keessaniin barattan akka isin afaan keessaniif farfattan hoggantoota keessan abbootii amantii wayita isaa mootummaan dhiibbaa irra godhu namni sagalee ta'ee fi mormaa fi turunetu ijoollee muslimaati har'allee taanaan lijiyaareet isa qofaa miti ka dogoggore miidiyaa irratti hundi isaa dogoggoree jira jooniin maanyaa dheengadda paappaasii Itoophiyaa keessin jettan abuunaa Phexros arrabsaan turre maaf seeratti hin dhiyeessinaa joonii maanyaa har'a lijiyaareet jecha takka dubbate Oromoo dhaqa Oromoon abbaan qabu Oromoo diqqaa guddaan itti taphata seerri Oromoo irratti malee hin dalagu olaantummaan seeraa Oromoo irratti malee hin dalagu hoggansi Oromoo irratti malee hin dalagu waqasaman billaa isinii kakadha mucaan kun waan inni Oromoo ta'eefi malee amantii tuqeefi miti quba qabadha ufin gowwoomsina koppiliinki sheer godhi yaaki borii fiftaan
Fotoo isaa yoo inni du'ee dhageettan hundi keessan namni amma jala jirtan nama 400 fi wayini boriyoo Lijiyaareet waa ta'e hundi keessan profaayilii isaa kaa'attan wayi Lijiyaareet fotoo Hacaaluu wajjin waan inni Oromoodhaa godhe koomedii isaa kanatti tokkoffaadha isa. Mucaa dheengadda hoteela Ilillii keessatti ajjeefame mucaa Wallaggaa gaafa inni lubbuudhaan jiru namni isa bira dhaabatee waa isaa godhe hin jiru. Gaafa inni du'a miidiyaa kana baxaabbattanii os saqqaltanii gas saqqaltanii isa bibbaaftanii Lijiyaareetiin dogoggora ilmaan ummanni isaa kana dalagaa jiru olitti wanni ni dalage hin jiru. Miidiyaa kanarra taa'ee Joonii Maanyaa caalaa Mooxaa Qaraaniyoo caalaa yaadaam nugus ka ofiin jedhu caalaa namni ortodoksii arrabse hin jiru. Namni amantii musliimaa arrabse hin jiru. Namni Oromoo arrabse hin jiru. Isin warri siyaasa hin beekne, warri waan beekne, warri waan hassabne homa dhufe duuka gugattan. Ijoolleen ortodoksii hordoftan. Ilmaan Oromoo isinillee seenaa kana keessaa qooda qabdan. Namni mucaa kana nyaachise isin. Yoo mucaan kun ka ajjeefamu ta'e isintu ajjeesisiisa. Isintu dabarsee kenne. Gaafa isaanii wal bira dhaabatan namni Joonii Maanyaa dabarsee kenne jira. Namni Mooxaa Qaraaniyoo dabarsee amantii ortodoksii arrabse jedhee kenne jira. Joonii Maanyaa dheengadda Abuunaa Phexros namicha jedhamu galgala bulluch godhee jala isaa deebee gubbaa isaa deebee arrabsine. Lijiyaareet dhiifama gaafatee bar. Balleessuu kiyyaaf dhiifama jedhee gaafatee bar. Obboleessa kiyya bar nama dhiifama jedhee gaafatee bar. Lubbuu namaan ajjeefne mucaan kun beeka. Lubbuu namaan baafne guyyatti nama meeqa ajjeeftanii jiraachaa jirtanii isin. Nama afaaniin dogoggoree du'a itti murteessitanii halkaniin mana isaatitti seentanii caccabsitanii butuchitanii fuutanii mana hidhaa geessitan. Shimallis Abdiisaa maali ati hojiin kee? Ijoollee akkanaa kana gaafa jetee san duratti ajjeesan. Maali hojiin mootummaa naannoo Oromiyaa? Gizee maratti ijoollee koomedii, ijoollee ogummaa garaagaraa qaban, ijoollee dandeettii garaagaraa qaban, ilmaan Oromoo dheengadda mucaa Wallaggaa ajjeesanii hoteela keessatti badheetti darban. Har'a kana ammoo adda baabayee osoo uummanni Oromoo akkana laalu. Amantii da'oo godhatanii, amantii sababeeffatanii Lijiyaareet irratti du'a murteessan. Sagalee ta'aafi, please, wanni keessaa argattan takka illee hin jiru. Ijoolleen teenne ijoolleen ortodoksii kaleessallee akkanatti wal kenninee wal ajjeesisiisaa baane. Mucaan kun yoo dogoggora dalage dhiifama jedhee jira, dhiifama gaafatee jira. Saniin gara kaanitti wanti isin lubbuu isaa gaafattaniif jira. Wanti isin lubbuu isaa gaafattaniif jira. Maal isinii godha duuti isaa? Maal isin fayyada duuti isaa? Yoo inni du'e amantii ortodoksiitti bakka sanii siqa. Joonii Maanyaa faa seera dhiyeessa. Mooxaa Qaraaniyoo faa seera dhiyeessa. Ayyuudaaf namicha jedhamu nugus maali jetteetiin asirra maqaa baafate. Hundi keessan warra Habashaa waliin taatanii itti duultan. Nama kana ajjeesuun Oromoo hir'isuudha bar. Siigaltee adada artistoota Oromoo tokko tokkoon nu keessaa fuudhaniin, adada koomedii Oromoo tokko tokkoon nu keessaa fuudhaniin kamiidhamu uummata Oromooti. Isaaniif carraa guddaadha. Mootummaan tarkaanfii naannoo Amaaraa fudhachaa jira isaan as keessa aarii kana bayaa jira. Lijiyaareetii waan biraatiif ittiin duulamne wallaahi waan biraatiif miti. Yaa kanaafi an akka nama dhuunfaa tokkootitti har'a waan silaa isaa gochuu qabu hundaa isaa godhaa jira kunuun. Dirqama keessan baadhaa hundi keessa. Namni tokko dogoggore balleesse naam. Iqirtaa jedheera baqqalee. Dhiifama jedhe san caalatti duula baatanii faannoo wajjin taatanii warra naannoo Amaaraa keessa akkami carraa argannee Oromoo ajjeesuu qabna jedhanii galgalaa ganama tallala wajjin Yaareed yoo ajjeesuudhaaf ka qabsooftan taate xilaanni kenna eenyuyyuu caalaa isini. Amma booda uummanni Oromoo wal amanuu hin danda'u jechuudha. Amantii ortodoksiitiif yoo quuqamtan Mooxaa Qaraaniyoo faa dhiifama gaafachiisa. Warra galgalaa ganama Oromoo qeesii ta'uu hin danda'u, Oromoo paappaasii ta'uu hin danda'u, Oromoon akkas ta'uu hin danda'u jedhee galgalaa ganama isinitti ashoofu. Isaan kana seera dhiyeessa. Joonii Maanyaa seera dhiyeessa kan eengadda akkasitti Abuunaa Phexros maalii isin jettan machal godhee arrabse. Oromoo gizee ta'ee miidiyaan marti itti duula. Amantiin ortodoksii ibsa irra baase mucaa kana. Dubbiin isaa ammoo dubbii ijoollee shokolaataa miidiyaa irraa TikTok irraa afaan bantuutii miti. Dubbiin isaa dubbii sanii oliiti. Mucaa kana namni baraaruu danda'u mootummaa qofa. Abiyyi Ahmad mucaa kana baraarii. Magaalaa Finfinnee keessa jirtan mucaa kana baraara. Badii isaatiin mucaan kun dhiifama gaafatee jira. An kanaa olitti waan jedhu takka illee hin qabu. Mucaa kana namni baraaruu danda'u mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Pered wanni biraa takka illee hin jiru. Saniin gara kaanitti dubbiin Lijiyaareed. Dubbii uummata Oromoo aktiivistii ijoollee amma miidiyaa irraa afaan bantuu hiisifnee jirra. Essayyo ililililil essayyo ililililil ufitti ililchaa jirta wallaalummaa keeti kun. Duuti nama kanaa wanta akkasiin fayyadu dhugaasiif hima. Mucaan kun koomedii ajaa'ibaati. Waa'ee Oromummaa isaa keessatti, waa'ee Oromoo keessatti haala bareedaadhaan uummata kana qarqaaraa ture. Finfinnee keessa taa'ee sodaa tokko malee qomcee dura dhaabatee taaggalaa ture. Har'a garuu dogoggoree jira ilma namaati. Hin dogoggora. Balleessaan qabu hin jennuun balleessee jira dhibbaan dhibbatti. Badii isaa innis beekee dhiifamuuf gaafatee jira.
Isinii galtee dubbiin kanaaf mucaan kun yoo du'e lafan dhiitina profaayilii kaafattanii shaamaa suuqii dhayxanii bitatina hin qabsiisina har'a sagalee ta'iif har'a Shimallis Abdiisaatitti himi har'a Shimallisitti himi har'a Abiyyi Ahmaditti himi jaalattee jibbitee mucaan kun Shimallis Abdiisaa goota kiyya jedhee kaleessa profaayilii isaa kaatee footoo isaa bira kaayee wajjin ciisaa jira baraaruu qabda mucaa kanarra duuti mucaa kanarra murteeffame xilaanni Oromoo gammadee jiraar xilaanni Oromoo gammadee jiraar faannoon gammadee jiraar alaaf keessaan gammadee jira warri Oromummaa cabsuudhaaf Oromoo cabsuudhaaf akkam goonee Oromoo wanyaachifna akkam goonee Oromoo walitti garagalchina jedhee halkanii guyyaa burraaqu baandota nu keessa jirtu bitachuudhaan duula bananii jiran geggeessanii jiran ittillee milkaayaa jiran ammoo kanaaf jecha uummanni Oromoo bal'aan mucaan kun osoo isin laaltan ija keessan duratti du'uun qabu amantii arrabsuu waan hin taane namaan jechuu miidiyaa kanarratti beekamaadha. Urga yoomii nama miidiyaa irra waa dubbate seera dhiyeessuun jalqabe yoom irraa jalqabe waan mara sila maaliif Oromoo marra jalqabdanis waa mara takka jettanii rakkinna dalagamu mara Oromoo irratti hop maaf hin jalqabne warra irra Joonii Maanyaa isa caalaa namni amantii ortodoksii arrabsee jira hin jiru biyya keessallee taa'e akkasuma kanaaf jecha walumaa galatti mucaan badii balleessaa isaa dhiifama gaafate uummanni Oromoo amma faalli inni keessa jiru haala sodaachisaa lubbuu isaatiif waan ta'eef sagalee ta'aa fi mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mucaa kana baraaruullee hin dandeessa. Nuti namni biraa namni waa gaafannu hin jiru. Isinii galee namni biraa namni waa gaafannu hin jiru. Aangoo isintu harka qaba, poolisii isintu ajaja, isintu waan barbaade godha. Nama biraa mucaa kana baraari jechuun hin dandeenyu. Yaa isinuma kan mucaa kana baraaruu danda'u. Yoo mucaan kun ajjeefamellee beekamtii keessaniin du'e akkuma kaleessa gootonni keenya kaleessa ajjeefaman akkuma Caaluu fa'aa namni isa duraa ture. Kana mucaa kana fuudhanii mana isaatti bakka isaan keessa wallaaluun keessan dogoggora badii dalageef dhiifama gaafate. Dhiifama gaafachuun kee baqii miti yoo jettan fuudhaa mana seeraa keessa waan sila adabamuu qabu adaba dhumate wanni isanii olitti lubbuu isaatiif wanni ta'u hin jiru. Aganuma ani kanuma jechuu barbaada. Yoo dhugumatti nama miidiyaa irra waa dubbatu adabuu jalqabdan. Nama miidiyaa irratti waan hin taane haasa'u adabuu jalqabdan. Joonii Maanyaa fa'as Mooxaa Qaraaniyoo Iyyuu Daaboo irra jedhamu kana seeratti dhiyeessa himannaa irrabbana mana seeratti dhiyeessa hin dandeessan. Kanaaf jecha waa mara Oromoo irraa jalqabdu waa mara Oromoo irraa jalqabdu waa mara Oromoo irraa jalqabdu. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf jecha wanni jechuu barbaadu maa mucaan kun hidhamee miti. Garuu mucaan kun du'uun qabu beekaa. Mucaan kun ammoo bakka hidhaa qofa hin jiru mucaan kun amma lubbuun ammaayyuu lubbuun jiraachuun isaa shakkiidha isinitti maan. Sa'atii kanatti mucaan kun lubbuuf hin jiraaf hin jiru isaatu uummanni Oromoo wanni isin beektan takka hin jiru haala ajaa'ibaa kanaan miidhaan irra ga'e mucaa. Gatii kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa mucaa kana poolisii Oromiyaatti ajajjanii bakka inni jiru baastanii hidhaa yoo ka murteen itti dabru taate mana murtii keessaa adabbii isaatiif dhiifama goonuuf yoo jettan adaba. Sooshaal miidiyaa irratti nama waa dubbate adabuu jalqabnee jirra yoo jettan itti fufa. Laakiin ammoo taazabbii guddaa isin irratti ta'a. Miidiyaa kanarratti kumaatamatu waa waliin jedhaa jira. Kumaatamatu waan hin taane dubbataa jira. Isa qofaa miti jechuu barbaadeeti. Kanaaf inni waan jedheef dhiifama gaafateera. Lubbuu isaatiif sodaachisaa waan ta'eef uummanni Oromoo osoo namni boo'ee lubbuun jiru namaa sagalee ta'uu baradha. Isinii galee Oromoo wayita namni lubbuun jiru namaa sagalee ta'uu baradha. Ijoolleen ta'e ammoo ijoolleen ortodoksii sababattanii harka rukutaa jirtan. Gowwummaa keessanii kun dhugaa amantii keessaniif yoo quuqamtan warra biyya alaa kana taa'ee amantii keessan arrabsaa jiru seera dhiyeessa. Ameerikaa keessa taa'anii phaaphaasota keessan qeessota keessan ka Oromoo warra machal godhaa jiru. Abuunaa Saawiroos fa'aa akkamitti arrabsaa turan dheengadda Abuunaa Isxaaxiyoos fa'aa akkamitti arrabsaa turan akkamitti akkana waa dagattan isin. Mucaan kun ammoo ganamara isin miidhee ganamara amantii kana jibbaa qaba no. Faallatti irraa faamtan jechuudha. Jibbaa amantii ortodoksii isin qabu. Jibbaa biraallee qabu. Dogoggoraan ammoo waan hin taane dubbate. Kanaafis dhiifama gaafatee waan jiruuf ammaaf lubbuun isaa baraaramuudha qaba. Haga dandeessaniin mucaa kana baraaruudhaaf ummanni Oromoo hundi akkuma jarri miidiyaa kana dhiphisanii duulaban. Oromoo hundaan jechaa jirran. Wanni guddaan isin laaluu qabdan jecha inni dhiifama gaafate san laaluu qabdan. Lammaffaa ammoo seeratti dhiyeessuu qaqqabu mucaa kana poolisii Oromiyaati. Amma nama isa seera dhiyeessee hin beekamu du'uu qaba jiraa jiran. Mucaan Yaareediidha. Kanaaf sagalee ta'aaf isinii jechuu barbaade waan barbaachisaadha waan daruuriidha. Isinii galee mucaa kana dhabuun Oromoon
ilma kee dhabdee beeki. Nam tokkochi Oromoo keessaa du'u amma akka siyaasaatitti ilaala. Dubbiin mucaa kanaa siyaasa ta'ee jira. Mee ilaala gammachuu itti gammadaa jiran. Ilil jechaa jiranii bara. Miidiyaa kana dhibbisanii awwaan kana hin dubbanne garraatitti. Miidiyaa kana dhibbisanii ilil jechaa jira. Uummanni Oromoo eessa jirtanis? Baga achi dhayite kunoomee amma warri suni dhaasii haa baasu marree. Nuti nama arrabsi jechee nama jenteen erginu. Nama badii dalagu badii hin dalagina. Waan hin taane amantii keessan galina. Akkasuma jechaa turre. Garuu dogoggorri har'a takkoo jedhee isaan hin jalqabne. Nama kumaatama jira ka amantii ortodoksii arrabsu. Isarratti illee qabsaa yaala. Kana gatii kanaaf Oromoo waan inni ta'eef yuutuubiidhaan, feesbuukaan, tiktikoon, maarreedhaan waa maraan itti duultanii mana hidhaa galchitan. Gaafa inni du'e ammoo harkuma dhooytan gaafsanillee. Garuu mata akka wanni isinii siqu hin jiru. Kanaaf akkasitti hubadhaa mootummaan naannoo Oromiyaa mucaa kana baraaraa nuti namni biraa namni waa gaafannu hin jiru. Jarri kun silmaa nama ofiiyyuu waa godhuu hin dandeenye wanni inni waan godhe jennuun hin jiru. Tokkoffaa namni an gaafadhu Abiyyi Ahmad mucaa kana baraare takka lammaffaarratti Shimallis Abdiisaa. Ajajni marti isin harkaa baya waan hundaayyuu godhuu dandeessan mucaa kana sa'aatii amma naasa'aa jiru kanatti mana hidhaatii baastanii gali jechuu ni dandeessan. Saniin gara kaanitti afuuftuu waan takka harkaan qabne feesbuuk irra teettee Ameerikaa taattee Lijiyaareetiin mana hidhaa galchine Lijiyaareetiin akkas goone Rijiyaareetii adoo tana kanneen afuuftuudha waan takka harkaan qabani. Namni mucaa kana gadhiisisus hiisisus ajjeesisus danda'u mootummaa amma biyya bulchaa jirudha. Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa. Mucaan kun akka gadhiifamu godhaa yoo ammoo gadi hin dhiifamu jettan waa maraa silaa Oromoo irra jalqabdanii poolisii Oromiyaatitti kennaa. Oromiyaa keessatti haa hidhamu yakka qaba yoo jettan garuu dhiifama gaafatee jira. Dhiifama wanni caale hin jiru. Shokolaataa biyya alaa teettee fandaa tumtu ta sadaqaadhaan jiraattu ta akka joonii maanyaa ta akka maarree tanniin ani tanaaf bakka hin qabu. Tunniin gaafa giiftiin Oromoo irraa lashitti jedhe gara Amaaraa deebiti. Gaafa giiftiin Amaaraa lashitti jedhe gara Oromoo deebiti. Jidduma kana deemtee uummata gowwoomsitee uummata jiraatu kanaa miti an warra biyya keessa jirtan san. Mucaan kun akka rakkoon irra hin geenyeef hidhamuun rakkoon qabu. Awwala isaan hin baane Oromoo dhiira hedduutu mana hidhaa seenee bahee gootota kumaatamatu har'as mana hidhaa jira. Hidhaan Oromoodhaaf waan haarawaa miti. Akkasii mi jiran? Hidhaan Oromoodhaaf waan haarawaa miti. Garuu lubbuun haa jiraatu jechaa jira. Faannoon gubata itti bayaa jirti. Miidiyaa mara laala. Ijoolleen teenne ijoolleen Ortodoksii dhaabbadhaaf laalaa jiran. Dhimma amantii qofaa miti. Amantii keessaniif dubbattan bakka mucaan dhiifama gaafate san caala maaltu sin oofeeshi hagana muluu jibbaa isaa qabdan isa ajjeesisuun warra kaawwan wajjin tufuuzoo argattanii yennaan duratti hin fiigina no keessatti rakkoo jira waan ta'eef dhaabbadhaaf laala nuti Oromoon gama kamittuu amantiidhaan waliin qoonnu kuma kaleessa isiniin jenne Ortodoksii illee yoo taate amantiin keeti Musliimas yoo ta'e amantiin kiyya Pheenxees yoo taate amantiin keeti wanni na ilaallatu hin jiru nama dogoggora dalage ammoo hin sirreeffanna badii dalage akka inni irraa baratu goona. Malee dabarsinee xilaatatti hin kenninu. Dabarsinee xilaata wajjin irratti hin duullu. Xilaata wajjin isa balleessuudhaaf hin garmaamnu. Mucaan kun ifaajee guddaa qaba. Maal taatan isin? Komadii ajaa'ibaati. Xilaanni bakka isin eegdan sanii olitti isa eega. Kanaaf jecha amantii Ortodoksii da'oo godhatanii du'a mucaa kanaatitti warri murteessaa jirtan ilmaan Oromoo seenaan keessan isin gaafata waan ta'eef dhaabbadhaaf laalaa. Mucaan kun seeratti haa dhiyaatu garuu seeratti ka dhiyeessuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudha qaba. Adabbii barbaachisa yoo ta'e akka adabame adabamuu qaba. Saniin gara kaanitti ammoo ani waan kana caala jedhu hin jiru. Mucaa kanaa sagalee ta'a. Warri gizee namni du'e shaamaa qabattanii shaamaa qabsiisuu barattan warri gizee namni du'e piroofaayilii kaachuu barattan amma sagalee ta'a fi kunu. Wanni kun nagarii qabu wanni isin irraa dubbachuu qabdan isa kana. Wanni har'atti isin ajandaa godhachuu qabdan isa kana. Isa kana wanni kun nagarii qabu. Mucaan kun har'a maal keessa jira? Eenyutu harkaa